Miseejji isaa yeroon ilaalum akkas jedha ture. Ani immoo maqaan koo Mimmiidha. Innis immoo akkam jirtaa irrafte moo immaammaa koo jedhee naaf barreesse. Ani immoo miseejji sana yeroon dubbisum battalumatti onneen koo bishaan ta'e. Egaan anaa fi fiqeen koo guyyaa sanaatii jalqabnee galaana jaalalaa waliin daakuu jalqabne. Egaan fiqeen koo dhiira jabaa fi akkasuma nama bilchaataa dhiira jaalallee ofii akka itti qabatan beekuudha. Nama gatii namaa beekuu fi dhiira gatii jaalalaa beeku ture. Egaan keessumaa gootummaa isaatii fi akkasuma mul'ata isaa gaafan ilaalu humni tokkolleen fiqee jaallachuurraa dudduubatti kan na deebisu hin turre. Anaan fi fiqeen jaalala baay'ee hawwataa ta'ee fi jaalala daqiiqaa fi sekondiidhaaf akka wal obsinuuf yeroo nuuf hin laanne dabarsaa turre. Kan isin ajaa'ibu anaa fi fiqeen jaalala hamma naga'u ji'a 9 geggeessaa turre. Haa ta'u malee guyyaa tokkollee miira jaalalaa malee miirri garbiraa nutti dhaga'ame hin beeku. Egaan nuti wal jaallannu ji'a 9 erga turreen booda anaafis immoo jaalallis ta'ee jaalalleen jalqabaa anaaf fiqeedhuma ture. Jaalalli fala gooytaatii akkuma jedhan sanaa dhiironni hojii gurguddaa hojii garaagaraa qabanii fi akkasuma dhiironni fiqee duram jaalala na gaafatan baay'eetu ture. Haa ta'u malee namni na booji'ee fiqeerraa na fudhate tokkolleen hin jiru. Yeroo sanaaf fiqee caalaa namni hin jaaladhu hin jiru hin jiraatus ture. Egaan jaalala anaa fi fiqee gidduu jiru ollaan namoonni bakka hojii keenyatti wal beeknu hundumtuu beekuu bira darbee akka haadha manaa fi abbaa manaatti nu ilaalu. Maatiin fiqeen bira hojjetus yoo akka carraa fiqeen waa bitachuudhaaf deemem ana gaafatu. Keessa ba'anii maatiin isalleen kan naqamtee jiru baranii obboleettiinsaas gaafa bilbilli fiqee akka carraa hojjechuu dhiise. Bilbila koorratti bilbiltee waa'ee fiqee anaan na gaafatti. Egaan jaalalli keenya umraa dheerachaa dhufe anaa fi fiqeen ji'a 10 jaalalam ajaa'ibaa keessa waliin turre. Garuu fiqeen guyyaa tokko akkas jechuun gaafii wayna gaafate. Egaan ilmee koo ati anaan dura nama biraas jaallattee hin beektu. Ammallee akka na jaallattu abdiin qaba. Gara fuuldurattis haadha manaa koo fi akkasuma haadha mucaa koo akka taatu shakkii tokkollee hin qabu. Egaan ilmee koo kanaafuu anaafatee har'a maaliif waliin hin ciisnu jechuun gaafii na gaafate. Ani immoo kanaan dura fiqeen gaafii akkasii na gaafachuu miti iyyaadayyuu jedhee yaadeen beeku. Anis immoo baay'ee rafadhe. Egaan gaafii isaa kana akkas jechuun nan deebiseefi. Egaan fiqee koo anaafatii jaalala baay'ee ho'aa ta'ee fi jaalala inaafsisaa akkasuma miira nama hawwataa keessa kan turreen guyyaa tokkoof wanna akkasii yaadneen hin beeknu. Haa ta'u malee fiqee koo ani borus har'allee gara fuulduraattis haadha manaa kee akkan ta'u shakkii tokkollee hin qabu. Akkasuma immoo atis akka abbaa manaa koo taatu nan beeka. Beekuu caalaa immoo baay'een si amanaa. Kanaafuu fiqee koo gaafuma wal fuunee abbaa manaaf haadha manaa taanee kabaja koos seeraan haara gaarii ta'een narraa fudhatta jedhee amansiisuuf nan yaale. Haa ta'u malee fiqee koo amansiisuu hin dandeenye. Haa ta'u malee anaa fi fiqeen ammaaf immoo wal fuudhuu hin dandeenyu. Garuu gara fuulduratti anis hojii koo irratti jabaadheen akkan hojjedhu waadaa ofiif seenaa. Atilleen mimmii koo akka jabaattee hojjechuu waadaa ofiif seenii naan jedheem. Akka jabaannee hojjennee gara fuulduratti jireenya keenyas jijjiirruu waadaa waliif gallee turre.
Garuu utuu kanaan jirru fiqeen gaafii akkasii anaaf dhiyeessuun baay'ee na gaddisiise. Egaan fiqee miira sana keessaa baasuuf yaalullee baasuu hin dandeenye. Inumaayyuu waan natti aaru wayii anatti fakkaate. Ani ofiifuu yeroo sanaa fiqee mufachiisuu irraa ofii kootii du'ee jireenya biyya lafaa dhiisee deemuun filadha. Kanaafuu tole fiqee koo rakkoon qabu har'a miti boru nuuf haa ta'u jedhee amansiiseen deeme. Garuu fiqeen koo osoo hin dagatin borumtis gaafa sa'aatiin sun ga'u galgalarraa sa'aatii 3 gaafa geenyu akkan hin galle na gaafate. Egaan maatiin inni bukkee hojjetu guyyaa mana hojii yeroo oolan galgalammoo manooriyaa mana jireenyaatti galu. Fiqeen immoo kaashirii mana sanaa waan ta'eef iddoon irra isaa achuma manuma hojii keessa. Mana sana algaanis waan jiruuf fiqee waliin galgala kana akka ciisu murteesseen waliin gara kutaa ciisichaa deemne. Egaan fedhuudhuma kootiin fiqeedhaaf kabaja koo nan kenne. Egaan anaa fi fiqeen erga waliin ciisuu jalqabnee ji'a 4 lakkoofsisneen booda daa'imni fiqee garaa koo keessatti hafte. Safuu dhaqaa jaalalaaf safuu anchiisa maali halkan irra fuu guyyaa taa'een boohaa kophaa koo raaseena urgufaa garaa koo safuu dhabbaa koo raaseena urgufaa garaa koo safuu dhabbaa koo. Anis immoo battalumaa daa'imni natti hafteen egaan fiqee koo wanti akkasii ta'eeraa maal wayyaa gaafan jedhuuni. Fiqeen immoo rakkoon qabu wal fuudhuu qabnaa jedhee naaf murteesse. Egaan nanaa fi fiqeen akkuma humna keenyaattiin cidha godhannee abbaa manaaf haadha manaa taane. Akkanumaan waliin jiraachuu erga itti fufneen booda gaafam daa'imni isaa garaa keessatti ji'a 4 geessuun akka gara naqamtee deemee maatii isaa ilaaluu na gaafate. Anis immoo tole deemee maatii kee ilaali jedheen nan ayyameefi. Fiqeen immoo deemee maatii isaa ilaaleen guyyaa 4 gaafa ga'u bilbileenii maaf hin dhuftu jedheen gaafadhe. Innis immoo guyyaa 3 booda akka dhufu natti hime. Egaan deebisee borumtii gaafan bilbiluu bilbilliif jiqee cufaadha ture. Utuu bilbila isaa hin cufin maatii bira hojjetaa ture irratti bilbiluudhaan mindaa ji'a 3 achi waan qabuuf mindaa ji'a 3 mimmiidhaaf akka kennitan jedhee isaanitti hime. Egaan sana booddee deebisee gaafan bilbiluu bilbila isaa naaf hojjechuu dide. Maatiinis akkuma inni jedhan mindaa isaaf kan ji'a 3 fidanii naa kennani. Fiqee koo bilbilee argachuun dadhabe. Obboleettii isaatti bilbilee gaafan gaafadhu obboleettiin isaa fiqeen gara gimbiin deema jedheen deemeera. Haa ta'u malee garuu bilbilli isaa hin hojjetu naan jette. Ani immoo lafuman jiru wallaale. Wanna kanaam fiqeen immoo lubbuun jiraachuu isaa nan beeka. Haa ta'u malee fiqeen koo eessa akka dhaqe anatti gaafii uume. Akkasumas bu'oo mataa natti ta'e. Halkaniif guyyaa sa'aatii 24 yaaddoon koo fiqee qofa ta'e. Maatii isaa irratti asiif achi bilbilee gaafadhus hin argine. Garuu gimbiin deema jedhee deemeera mucaan eessa deeme jechuudhaan isaanis anaan na gaafatu. Anis immoo isaaniin gaafadha. Egaan anis osoon fiqee hin argatin daa'imni isaa garaa keessatti ji'a 7 gaafa isheen geessu maqaan moggaaseef. Egaan daa'imni kun dhiira yoo ta'e obsaan baafadha. Garuu durba yoo taate obsee jedheen garaama keessatti gaafa isheen ji'a 7 geessu maqaa moggaase. Akkasumatti daa'imni fiqee kootii gaafa dhalattu durba taate. Anis immoo obsee moggaase. Fiqee koo osoo hin argin daa'imni isaa dhalattee waggaa geesse. Anis immoo miimmirraa haadha obsee ta'eera. Egaan abbaa obsee kootii yookaan immoo fiqee koo amma ammatti barbaadee argachuu hin dandeenye. Egaan ammallee utuun iyyaafadhu fiqee utuun hin argatin daa'imni fiqee waggaa 2 geesse. Egaan sana booddee fiqeen koo lubbuun jiraachuunsaa shakkii keessa waan na galcheef kanaafuu daa'ima abbaa malee guddisuu koo akka ta'e ofitti murteesse. Kanaafuu immoo obsee koo dhala fiqee bareechee akkan guddisuun waadaa ofiif seene.
Erga daa'imni kun waggaa 2 fi ji'a 7 guutteem hojii dhuunfaa koo irratti deebi'een hojjechuu jalqabeem. Akkuma durii buna dhaabee danfisee gurguruun jalqabeem. Egaan yeroon boodaam gaafa daa'imni kun waggaa 4 geessu fiqeen koo akka hin jirre of amansiiseen daa'ima koo guddifachuu fi jireenya koo gara fuulduraam fooyyessuu irratti xiyyeeffadhe. Kanaafuu daa'ima koo guddifachuu fi akkasuma maatii koollee gargaaruun biyya kana keessa osoo hin taane biyya ormaa deemee maatii koos akkan gargaaru waadaa ofiif seeneen imala koo gara biyya ormaatti raawwadhe. Egan biyya ormaa deemee waggaa 2 tureen booda imoon haaraa ta'e tokko miseejii naaf barreesse. Erga wal dubbisneen booda naaf bilbileem na dubbise. Sagalee fiqee ergan dhaga'uu dhiisee waanan tureef akkasuma immoo fiqeen ni jira jedhee waan hin yaadneef eenyuun akka ta'ellee tilmaamuu hin dandeenye. Garuu ergananii ati eenyuudha jedhee gaafadheen booda akkuma mala isaa durii dhimmeekuu naan jedheem. Gaafan qabu mululuudha kan kee garaan maal maal yaadee goleeko kan koo garaan qulqulluudha. Ani immoo battaluma sanatti fiqee akka ta'e erguman barellee of beekuu hin dandeenye. Gammachuun koo gammachuu daangaa darbe ta'e. Waanan itti himee fi waanan dhiisee hin beeku. Egan fiqee koo ta'uu isaa bareen booddeem ammallee irra deddeebiseen mucaa isaa akkan seeraan guddisaa jiru itti nan hima. Mucaa isaa umriin ishee waggaa 5 geessee waan jirtuuf innis immoo mucaa dubbisee akka dhufee fi lakkoofsa bilbilaa isheerraa akka fudhatte natti hime. Haa ta'u malee yeroodhaaf bakka jiru natti himuu dhiisullee ani immoo eessa akkan jiraadhu odeeffannoo namarraa dhaga'eera. Anis immoo borumtaa bulee gaafan biyya bilbiluu fiqeen bilbilee akka turee fi fiqaaduun lubbuun akka jiru maatiin isaas gammachuudhaan natti himu. Akkasuma urjiin koos abbaa koo argadheera jettee baay'ee gammadde. Ka urjii immoo Hacaaluu ani immoo biyya ormaa keessatti gammachuu koo nama waliin qooddadhu dhabuun koo baay'ee na gaddisiisa. Egaan kanas ta'ee sanam abbaa urjii koo yookaan immoo fiqee koo lubbuun jiraachuun kee baay'ee na gammachiisa. Mucaa kee bareechee si guddisaan jira. Egaan fiqee koo ammallee irra deebiidhaan kanan sitti himuu barbaadu jaalalaa fi kabaja guddaa akkan siif qabuudha. Egaan fiqee koo waannaan ati nagaa taatee lubbuu keetiin naaf jiraachuudha. Egaan fiqee koo yookaan immoo abbaa urjii koo lafa jirtuu fi bakka jirtuutti nageenya gaarii siif hawwa. Waannaan immoo nagaa ta'anii lubbuun jiraachuudha. Ammallee irra deebi'uudhaan baay'ee akkan si jaalladhu sitti himuun barbaada. Anaaf immoo gammachuun koo gammachuu caaluun akka ati lubbuudhaan jirtum sagalee kee dhaga'u qofaadha. Akkasuma mucaan kee urjiin abbaa jabaa irraa akkuma dhalatte anis immoo harmee jabduu ta'ee siifan guddisa. Urjii kee amaanaa kee waa tokko hin yaadiin siin jechuun barbaada. Egaan kan ergaa kana siin geesse ana jaallattuu kee Mimmi yookaan haadha urjii keetii nagaadha. Jaalala dhabaqeen danda'e